There's another question that came on the Facebook. Gaafii ammaan tana Facebook irraan nageessitu jira. Namni gaafate Sheekh Furqaan jedhama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkuma nabiyyoota isaan duraa maaliif mucjizaa garagaraa dalaguu dhaban jetti gaafiin. Deebisaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mucjizaa hin qaban jechuun guutumaan guututti dogongora. Mucjizaaleen hedduun tan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalagan ni jiran. Fakkeenyaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addeessa yookiin ji'a bakka lamatti addaan dhoosee ture. Qur'aana keessatti ibsamee jira. Warri saayinsiitis ammaan tana qoratanii addeessi baqeeffamee jiraachuu himan. Garuu sababaan baqaqasanii maal akka ta'e jirri hin beeyne. Qur'aanni addeessi bakka lamatti bahee walitti deebi'uu isaa waan nuuf himeef ni amanna. Kitaabni waa'ee mucjizaa ergamaa Rabbii qofa dubbatu ni jira. Kitaaba san keessatti mucjizaa dhibbaan lakkaa'amantu tarreeffamee jira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bineensota waliin dubbachuu isaanii, wayita isaan haajaaf dirreetti bahan mukni isaaniif girdoo ta'uun mucjizaalee hedduutu jira. Garuu nuti musliimoonni mucjizaalee kanniiniin hin dhaadan. Sababni nuti mucjizaalee kanniiniif iddoo kennuu dhabneef yerootu yeroo mucjizaatii miti. Yeroon Muusaa alayhi salaam, yeroon Ciisaa alayhi salaam yeroo mucjizaati. Waa'een mucjizaa isaanii Qur'aana keessatti ibsamee jira. Mucjizaalee nabiyyoonni yeroo sanitti dalagan san amma osoo fiddanii mirkaneessuu hin dandeessan. Fakkeenyaaf Muusaan alayhi salaam laga addaan qote. Qur'aana keessatti waan ibsamee jiruuf nuti musliimoonnitti amanna. Garuu karaa saayinsii fi teknooloojiitiin Muusaan alayhi salaam laga addaan kutuusaa amma mirkaneessuu ni dandeessanii? Hin dandahamu. Ciisaan alayhi salaam nama du'e du'aa kaasuunsaa ibsamee jira. Macaafa keessattis Qur'aana keessattis ibsamee jira. Arraan tana Ciisaan nama du'aa kaasuusaa mirkaneessuu ni dandeenya? Abadan hin dandeenyu. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam addeessa bakka lamatti addaan dhoosee ture. Waan san ammaan tana saayinsiidhaan mirkaneessuu dandeenya? Hin dandeenyu. Garuu godaannisni adda qoodamuu addeessaa mul'isu ni jira. Fakkeenyaaf waan baqaqa fakkaatutu jira. Garuu mirkaneessuun ulfaataadha. Mucjizaa jechuun wantoota saayinsiin ragaa isaaf dhiheessuu hin dandeenye jechuudha. Wanni yeroo san mucjizaa ta'e ammatti mucjizaa ta'uu dhabuu mala. Wanni arraan tana hubatuu qabnu. Mucjizaan mucjizaa caalu kan Nabi Muhammadiif sallallahu alaihi wasallam kenname Qur'aana kabajamaa ta'uu isaati. Qur'aanni mucjizaa caalu kan yeroo sanitti if mirkaneessuu danda'e kan arraas mirkaneeffamuu danda'u. Qur'aanni yeroo dabree hunda keessatti if mirkaneessaa arrage. Yeroon Qur'aanni buufamu sun yeroo walaloo fi ogbarruu ture. Achi dura yeroo mucjizaa turte. Yeroo Qur'aanni bu'utti yeroo mucjizaan turre. Yeroo ogbarruu fi walaloo turte. Yeroo sanitti Araboonni gama lugaatiin sadarkaa guddaarra gahanii turan. Akkuma Qur'aana dhagahaniin kana ilmi namaa qopheessuu hin danda'uu ja'an akkaataan jechoonni Qur'aanaa itti tarreeffame hedduun isaan booji'e. Dubbiin dubbii Rabbiiti ja'anii islaamummaa qeebalan. Yeroon amma keessa jirru ammoo yeroo ogbarruu fi walalootii miti. Arraan tana jecha bareedaa tokkoon lafti irra jiraannu tun diriirtuudha osoo hin je'e namni ammayyaan irraa fudhata? Hin fudhatu. Amma yeroo teknooloojii fi saayinsiiti. Arraan tana Qur'aana osoo saayinsiidhaan qormaattanii deebisaa isin qubsu argattan. Jechi Qur'aanaa tokko kan saayinsii mirkanaaween walitti bu'u tokkolleen hin jiru. Qur'aanni kitaaba saayinsiitii miti. Inni kitaaba saayinsiiti. Kitaaba aayatootaati. Qur'aana keessa aayatoota 6,000 oltu jira. San keessaa aayanni 1,000 waa'ee saayinsii irraa dubbata. Mata duree Qur'aanaa fi saayinsiin wal simammoo wal didan ja'u irratti haasawa taasiseetiin jira. Kitaabban amantii dachii tanarra jiran keessaa qormaata gama saayinsiitiin isa mudatuu danda'u kan injifatee bira dabru Qur'aana qofa. Kitaabban amantii hafan hundi qormaata kana ni kufan. If dura tarii bara biraatu dhufa. Bara maali akka ta'e hin beeynu. Alhamdulillah Rabbiin ol aane mucjizaa caalu Nabi Muhammadiif sallallahu alaihi wasallam kan. Rabbi suuraa Ankabuut suuraa 29ffaa aayaa 48 irratti Qur'aana nama barreessuu fi dubbisuu hin dandeenyetti kennuu isaa nuuf hime. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam nama waa barreessuu fi dubbisuu hin turre. Kun ammoo warri xibaaruu fi iftuulu akka isaan kijibsiisuu hin dandeenye godhe. Kanaafuu namni tokkolleen Qur'aana kana Muhammadiitu barreesse jechuu hin danda'u. Sababni isaa ergamaan xumuraa sallallahu alaihi wasallam nama barreessuu fi dubbisuu danda'u miti. Namni tokkolleen ergamaa Rabbiitu Qur'aana barreesse jedhee dubbachuus hin dandeenye. Qur'aana kana namni beekumsa jabaa fedhe qabu barreessuu hin danda'u. Sababa kanaaf Rabbi Qur'aana nama barreessuu fi dubbisuu hin dandeenye irratti buusee akka warri kafare sababa Qur'aana kana ittiin qeeqan hin arganne taasise. Alhamdulillah mucjizaan guddaan ergamaa Rabbi irratti sallallahu alaihi wasallam buufame Qur'aana. Yeroo sanitti qofa osoo hin taane ammaas inshaa Allah hanga dachii fi samiin jiraatuttis mirkaneeffamaa jiraata. To be proved to be the word of God till eternity inshallah.